Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed warshaa goobee soolaar seel jedhamu magaalaa Finfinnee godina dinagdee addaa Waajjaan keessatti argamu daawwatan. Daawwannicha booda yaada kan kennan Dr. Abiy rakkoo agwaan booda mudate hordofee zooniiwwan dinagdee biyya keenyatti argaman dameewwan garaagaraa irratti akka bobba'an taasisuun danda'ameera jedhan. Gama kanaan warshaan goobee soolaar seel jedhamu magaalaa Finfinnee godina dinagdee addaa Waajjaan keessatti argamu milkaa'eera jedhan. አንዱ ገበያ ቢበላሽ በአንዱ ለመቀጠል እድል የሚሰጥ ስለሆነ በጣም ጠቃሚ አፕሮች ነው። Gabaan tokko yoo kufe gabaa biraan itti fufuuf carraa kan kennu waan ta'eef tooftaa baay'ee nama fayyadudha. Bakka kanatti soolaariitu oomishama. Warshichis Waanjiinitti kan argamu maqaa Goobez Soolaar Seel jedhamu qaba. Amma giigaawaatti 2 oomishaa jiru. Boqonnaa lammaffaadhaan yoo hojii eegalan immoo giigaawaatti 2 oomishu. Walumaa galatti giigaawaatti 4 oomishuuf dandeettii qabu. Hojii kana erga eegalee yeroo gabaabaadha. Waggaa tokko yeroo hin guunne keessa jechuudha. Amma kan yaadaa jirru waan hedduu isaa biyya keessatti oomishuudha. Wanta sitti argine waan baay'ee namatti toludha kan jedhani Dr. Abiy waan dhiheenya gara Vietnam deemnee argine asitti oomishaa jirras jedhani. አሁን የተገኘው ውጤት በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። ቪየትናም ያየነውን እና የተደመምንበትን ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ ችለናል። Bu'aan amma argame kan baay'ee nama ajaa'ibudha. Waan Vietnamitti argine hedduu isaa ajaa'ibsiifanne Itoophiyaatti oomishuu dandeenyeerra. Hojii kana caalaatti babal'isuu qabna. Waanjiin Finfinneetti kan argamu waan ta'eef investoroota alaa harkisuuf carraa bal'aa qaba. Kana malees carraa bal'aa gama garaagaraan jiru fayyadamuun dinagdee biyya keenyaa kan nuuf utubu ta'a. Beekumsa garaagaraa walirraa barachuu fi sharafa alaas waan nuuf argamsiisuuf waan qabnu cimsaa kan nu hafu ammoo guuttachaa deemuu qabna. Sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuu bu'aa buusaa jira kan jedhani Dr. Abiy waan nu hafu guuttataa kan akka ciminaatti qabnu ammoo itti fufnas jedhani. ኢትዮጵያ ታምርት የሚባለው እንቅስቃሴ ፕራክቲካሊ ውጤት እያመጣ ነው ያለው። Sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu qabatamaan jijjiirama fidaa jira. Ce'umsa gara indaastiriis fidaa jira. Waggoota 5 fi 10 hin caalletti Itoophiyaan akka of dandeessus wantootni mul'isan argamaa jiru. Waan jalqabne xiiqeffannee yoo xumuruu qofaas miti. Hangina qabnuus yoo guuttataa deemne waan yaadannuu fi bu'aa qabatamaa nuuf fiduu danda'a. Waan amma asitti arginu kana yeroo gabaabaa keessatti milkeessine kana caalaa dhamaane badhaadhina Itoophiyaa dhugoomsuu dandeenya. Gama indastiriitiin sosochii jalqabne itti fufuun badhaadhina Itoophiyaa waloon haa mirkaneessinu jechuunis amaniiru.